Akkam jirtu mootiiwwanii abdii akkaadhaanii egaa barnoota keenya akkuma kanaan dura jalqabnee guyyaa har'aas baayoloojii kutaa 12 anaa barsiisaa Warqinaa Dayyaas wajjin paartii 2 ilaallu yookiin immoo kutaa lammaffaa isaa ilaalla. Isa kanaan duraatti barnoota keenya kanaan duraatti mata dureewwan 3 isaan kunis waa'ee kunuunsa qabeenya uumamaa yookiin natural resource conservation of natural resources for security and nutritional security, as well as conscious creating, conscious citizen and sustainable development kan jedhu isaan kan siree ilaallee turre. Egaa guyyaa irratti immoo kan ani isiniif qabadhee dhiyaadhe 1.4 that is applications in biotechnology kan jedhudha. Kanaaf barnoota keenya har'aa kana ni eegalla. Isin garuu miidiyaa keessan miidiyaa Abdii Akkaadaamii kanaa subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Barnoota keenya itti fufnaan barnoota gaarii isin jedha. 1.4 applications in biotechnology. There are objectives under this unit or subtopic. After the successful completion of this video, you will be able to define biotechnology and describe its main areas of application. Biotechnology maal akka ta'e hiikuu danda'uudhaa qabdu barattoonni tokkoon ofiisanii akkasumas immoo eessatti damee kam keessatti hojii kam keessatti kan inni hojiirra oolu bakka jedhus kana beekuu danda'uudhaa qabdu. And explain how biotechnology is used in medicine, agriculture, industry. Keessumattuu dameewwan qonnaa, industirii fi fayyaa keessatti hojiirra oolan ta'ee isaan kana keessatti gahee biotechnologiin qabu. Isaan kana hojii ilaalle jechuudha. Kun kaayyoo keenyadha. Kan biraan identify the benefits and potential risks of biotechnology. Waan nuti biotechnology irraa argannu maalidha? Akkasumas immoo gara fuulduraatti riiskii inni qabaachuu danda'u immoo maal ta'uu danda'a? Riiskii kana hambisuudhaaf immoo irratti hojjechuu qabna waan ta'eef waa'ee riiskii isaas beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Dhumarratti appreciate the role of biotechnology in improving human life and environment. Akka waliigalaatti biotechnologiin jiruuf jireenya namaa fooyyessuu fi akkasumas naannoo keenya kunuunsinee qabachuu keessatti gahee guddaa qaba waan ta'eef isa kana dinqisiifachuudhaa qabdu. Gahee biotechnologiin jiruuf jireenya namaa fooyyessuuf akkasumas immoo kunuunsinee naannoo keenya qabachuuf gargaaru keessatti isa kana dinqisiifachuun barataan tokko barataa keenya irraatiin eegama waan ta'eef barattoonni keenya kana gochuudhaa qabdu. Barnoota gaarii isin jedha. Hiika isaarraa jalqabna. What is biotechnology? By definition, biotechnology is the application of technologies that involve the use of living organisms or products from living organisms for the development of products that benefit humans. Biotechnology jechuun hojiirra oolmaa teeknooloojii ta'ee inni kunis immoo lubbu qabeeyyii yookiin bu'aa lubbu qabeeyyii gargaaramnee waan namoota fayyaduu danda'an, waan namni irraatii bu'aa argachuu danda'an oomishuu jechuudha. Eenyuun fayyadamne lubbu qabeeyyii yookiin immoo bu'aawwan lubbu qabeeyyii kan ta'an fakkeenyaaf kanneen akka enzaayimii ta'uu danda'a jechuudha. Bu'aawwan lubbu qabeeyyii isaan kun isaan kan gargaaramne waan nu fayyadu tokko iddoowwan dameewwan garaagaraa keessatti hojiirra oolchuun teeknooloojii kana gargaaramne hojiirra oolchuun baayooteeknooloojii jedhama jechuudha. Baayoo maaliif jedhame? Sababni isaa waan bu'aawwan lubbu qabeeyyii yookiin lubbu qabeeyyii keessatti hirmaachisne waan ta'eef. Teeknooloojii waan jenneef immoo waan teeknooloojii ammayyaa kana wajjin kan wal qabatu yookiin immoo sadarkaa ittaarraa teeknooloojiin kun gaheerraa waan wal qabatu waan ta'eef akkas jenna jechuudha. Kanaaf definition kun this definition is very important. Therefore, please you have to know about it. It is the use of living organisms or their products. For example, biotechnology can be used in the prevention and mitigation of contamination from industrial, agricultural and municipal wastes. Akka fakkeenyaatti olaallee baayooteeknooloojii eessatti gargaaramuu dandeenya? Naannoo keenya qulqulleessuudhaaf balfa industirii keessaa dhufu, balfa qonnarraatii maddu, balfa magaalaa keessaatii maddu kana qulqulleessinee naannoo keenya qulqulluu taasifachuudhaaf ni gargaara jechuudha. Inni kan biraan diagnosis and treatment of disease. Biotechnology is important for the diagnosis of
disease. Dhukkuboota garaagaraa kan adda baasuudhaaf jechuudha. Sakattaanee ittiin adda baasuudhaaf nu gargaara. Kun immoo hakiimota keenya kan gargaaru waan ta'eef teekinooloojiidha. Teekinooloojiin kun dhiboonni nama kana keessa jiru kana jedhee nutti agarsiisa waan ta'eef kun bu'aa guddaa qaba. Gama fayyaatiin gaafa ilaallu baay'ee kan biraadhaan modification of crops to increase yields and to obtain novel products. Biqiloonni keenya akka isaan oomishtummaa isaanii akka inni dabalu gochuuf waan mala biqiloota keenya irraatii yookiin immoo lubbu qabeeyyii keenya irraatii argachuudhaaf nyaata midhaan nyaataa danda'uudhaaf nu gargaara waan ta'eef isaan kun bakka nuti keessatti apply goonu jechuudha. Let me start our discussion from applications of biology for food processing and production. Application yookiin immoo hojiirra oolmaa baayoloojii gama nyaata oomishuu fi nyaata oomishame kan immoo babbareechinee miidhagsinee saamsinee gurgurachuudhaaf nu barbaanne piroosesii garaagaraa keessatti dabarsuuf jechuudha. Isaan kun kan of keessaa qabatu waa'ee kanaa ilaalla. So this method involves increasing food productivity using microorganisms. Oomishtummaa keenya dabaluudhaaf maayikirooorgaanizimii gargaaramne oomishtummaa keenya dabaluudhaaf as keessatti kan gargaaramu jechuudha. Baayooteekinooloojii gaafa jennu. A technology that shows some promise in increasing world food productivity. Gara fuulduraatti kun maal gochuuf nu gargaara? Abdii guddaadha jechuudha. World food security kan yookiin productivity kan dabaluu danda'u adeemsa baayooteekinooloojii kanaa waan ta'eef gahee guddaa qaba jechuudha. Waan nuti amma traditionally oomishannu kan osoo hin ta'in karaa teekinooloojiidhaan waan nuti oomishnu kun immoo bu'aa guddaa nuuf ta'uu danda'a waan ta'eef it is one of the promise in the future. For example, single cell protein is one of the food that is produced by microorganisms from single cell organisms. Single cell protein jechuun proteinii lubbu qabeeyyii unicellular warra ta'an kanneen akka baakteeriyaa ta'uu danda'u, fangasii ta'uu danda'u isaan kanarraatii kan oomishamu jechuudha. Isaan kun immoo maal irraatii nuuf oomishuu danda'u? Single cell proteins made from microorganisms which are grown on substrates. Okay, on substrates such as molasses, wastewater or agricultural residues. Single cell protein kan jennu kun proteinidha. Warra multicellular irraa oomishaman irraa addatti unicellular microorganism irraati kan oomishamu ta'e it may be bacteria, it may be fungi which are unicellular kan ta'an substrate warra akka molasses yookiin hambaa product sukkaaraa jechuudha. Molasses jechuun haftee isaa irraatii kan nuti oomishuu dandeenyu molasses or wastewater can be also the substrate for these microorganisms to grow upon agricultural residues. Hambaalee qonnaa irraatii kan hafan isaan kanarraatii kan hafe kana isaan kanarraas warra substrate ta'anii jedhu kun asirratti warra guddifanne kana microorganism kanarraa single cell protein oomishuu dandeenya. So this is very important food. Another food by biotechnology is protein, which is an animal feed produced by mass culture of the bacterium Methylophyllus Methylotrophus. Kun maqaa baakteeriyaati. Maqaan baakteeriyaa kun nyaata horii prootiin kan jedhamu. Keessumattuu biyyoota guddatan keessatti baay'eetti gargaaramu. Prootiinii kana nyaata horii kana qopheessuuf gargaara. Methylophyllus Methylotrophus jedhama. Kun saayintifiik neemii isaati waan ta'eef barattoonni saayintifiik neemiin akka barreeffamu sirriitti ilaaluu danda'uudhaa qabdu. Genus neemiin jalqaba irratti barreeffaman capitalized ta'a. Inni specific epithet immoo small letter'dhaan barreeffama. Innis immoo lammaffaa irratti barreeffama jechuudha. Kanaaf protein, single cell protein are food which are produced by what? By microorganisms. This is biotechnological products. Another thing is microprotein. Microprotein is a protein. Micro means fungi. Micro jechuun mycology jechuun waa'ee qo'annoo fangasii jechuudha. Proteinii fangasii irraa yookiin fungi irraatii uumamu jechuudha. It is a product made from the fungus by the name Fusarium valenatum. Fusarium valenatum is this one is the source from which microprotein is produced.
is the product made from this fungus. So some fungi are harmful, some fungi are useful. So this Fusarium vulgatum is useful fungi which can produce mycoprotein. The filamentous texture of this product makes it likely candidate for producing these substitutes for human consumption. Kun namoonni foon illee hin nyaanne bakka bu'aa foonii ta'uu danda'a jechuudha. Mycoprotein kun foon wajjin kan wal madaalu kan wal gitu jechuudha. Kanaaf namoonni foon hin nyaanne isa kanallee nyaatanii bakka bu'aa foonii akkuma foonii sanarraa faayidaa foon irraa argannu mycoprotein irraa argachuu ni dandeenya jechuudha. Another food which is produced by biotechnology is this one. Here is the food source which are sold in the shop. Warra suuqiitti yookiin immoo warshaatti oomishamanii warra suuqii irraatti gurguraman isaan kunis nyaata maayikirooorgaanizimiitti gargaaramnee hojjechuu dandeenyudha. They carry bottles of dark green pellets or powder that is a culture of spiral shaped cyanobacteria which is known as spirulina. Health food stores waa jennu fayyaa wajjin kan wal qabatan fayyaa keenyaaf fakkeenyaaf kanneen akka vaayitaamin B fa'aa ilaalle fayyaa keenya wajjin kan wal qabatanii sanaaf kan laatamanii isaan kun kan nuti irraatti qopheeffachuu dandeenyu spirulina kan jedhaati. Nyaatota akkasii kana fayyaadhaaf warra oolan tajaajilan kana we can produce from the cyanobacterium spirulina. This microbe is harvested from the surface of lakes and ponds. Eessaatti kan argamu moosaati kun microbe kun yookiin microorganism kun eessarraatti kan argamu leekii irraa ni argama yookiin immoo poondi irraatti argachuu ni dandeenya jechuudha. In some parts of Africa, Asia and Mexico, spirulina has become a primary nutrient source. Biyyoota Afrikaa muraasaanii keessatti, Asia muraasaanii keessatti akkasumas Mexico keessatti spirulina kun nyaata isaanii sangafaati jechuudha. Nutrient source akkuma nuti boqqolloo irraa xaafii irraa argannu primary source isaanii kan isaanii immoo nyaanni isaan nutrient guddaa irraa argatan spirulina kan jechuudha. Kanaaf baratamuu dhabuu isaati malee biyya keenya keessatti yoo baratame kun nyaata baay'ee bareedaadhaa fi nyaata fayyaa wajjin fayyaa keenyaaf bareedoo ta'an irraatii argachuu ni dandeenya jechuudha. It can be eaten in its natural form or added to other foods and beverages. Spirulina kun akkasumatti dheedhiin isaa nyaatamuu danda'a naturally or warra kaan wajjin nyaatota warra kaan wajjin yookiin dhugaatii warra kaan wajjin walitti daballee nyaachuu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf kana lamaaniinuu ni danda'ama. Akkasumatti akkuma naachuraalii jirutti nyaachuun danda'ama yookiin immoo nyaatota garaagaraatti maal gochuu dandeenya jechuudha. Argoolee nyaachuun danda'ama jechuudha. The other thing is by biotechnology the food that we can produce is vitamins. Especially vitamin C was the first vitamin to be produced during a fermentation process by using bacteria. Yeroo jalqabaadhaaf vitamin microorganism irraatii oomishamuu danda'e vitamin C or ascorbic acid kan jedhamudha. Kanaaf vitaminiin kun immoo maaliif akka inni gargaaru ni beekna. Qaamni keenya gogaan keenya akka inni tatarsaame hin goggogne godhee kan akka isaan wal qabatanii jiraatan kan godhu vitamin C kana waan ta'eef bu'aa guddaa qaba qaama keenyaaf. Another thing is vitamin B12 or another name for vitamin B12 is cyanocobalamin and B2 or riboflavin. These were obtained from animal liver extract. Kun eessarraati argamu? Tiruu bineeldota irraatii ni argamu jechuudha. Jarri kun vitamin B12 fi B2 kun achirraatii ni argamu. Garuu immoo but nowadays the production of vitamin B12 involved fermentation by propionic bacteria. Bacteria propionic bacteria jedhamu kanarraati vitamin B12 kana arganna jechuudha. Vitamin B12 is obtained from what? From propionic bacteria. Ammas animal irraati yookiin tiruu isaan irraa kan argannu utuu hin ta'in isaan kanarraati argachuu dandeenya. Waan kun baay'ee bareedaa jechuudha. In nature B2 vitamin B2 is found in cereals, vegetables and yeast, but the yield of B2 can be enhanced 100 to 300 fold by using microbes. Uumamaan B2 kana maal argachuu dandeenya? Dheedhota irraatii midhaan dheedhii warra ta'an irraa argachuu dandeenya. Vegetable irraatii argachuu dandeenya. Kuduraa fi muduraalee irraatii argachuu dandeenya. Yeast irraa argachuu dandeenya. Garuu immoo yoo isaan kanarraa warra isaan kanarraa argamu kana
Microorganism yookiin microbiitti fayyadamee dachaa 100 hanga dachaa 300tti jara kana irraa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf oomishaa fi oomishtummaa keenya ni dabala jechuudha baay'ee isa kanaaf baay'ee bu'aa guddaa nuuf qaba. Gaabaatiin mee tokko tokkoon jara kanaa ilaalamu jeneraalii isaa ilaalle warra ammaatti ilaalle kana jeneraalii ilaalle specifically immoo tokko tokkoon ilaalle. Specifically gaafa ilaallu the first one is dairy products yookiin aannanii bu'aannanii jechuudha. Kuni dairy product jechuun aannanii fi bu'aannanii waan horii irraa arganidha. Microorganisms are used in making dairy products. For example, the first one is cultured buttermilk. This is made by adding Streptococcus cereus to pasteurize skimmed milk and allowing fermentation to occur until the desired consistency, flavor, and acidity are reached. Cultured buttermilk. Kan jennu aannan irraa kan hojjetamudha. Kun biyyoota keessumaa biyyoota developed countries baay'inaan kan isaan itti gargaaramudha. Akka biyya keenyatti baay'inaan itti hin gargaaramnu. Maal gargaaramu? Streptococcus cereus kan jedhu baakteeriyaa kana gargaaramanii aannan paasteuraayizd ta'e yookiin aannan danfee keessaati maayikirooorgaanizimii isa keessaa kan duraan jiru domestic kan ta'e kan inni keessaatii bade isa kan keessaa balleessanii jedhanii kan inni yoo dabalu jechuudha. Streptococcus kana maaliif fermentation akkamii gaggeessu? Fermentation jechuun achi keessa kan jiru sana akka inni decompose godhu jechuudha. Egaa inni fermentation gaggeessee booda dhandhama barbaachisaa ta'ee fi aciditii barbaachisaa ta'e. Aciditiin kun akka inni buttermilkiin keenya yookiin immoo aannan keenya yeroo dheeraaf akka inni nu gargaara jechuudha. Egaa kun aannan irratti wanti hojjetamedha. Aannan irraatii amma ta'e tokko addadha jechuudha. Aannan qofaa miti kun waan ta'e waan it is pasteurized. Gam tokkoon danfeera kan danfedha waan ta'eef maayikirooorgaanizimiin duraan keessa jiran sun keessaa dhaabsifamaniiru amma immoo kan barbaadan itti daballeerra. So this is cultured buttermilk is produced by adding Streptococcus to the pasteurized milk. Other organisms such as Streptococcus lactis, Streptococcus diacetyl-lactis, Leucostoc cytiobolin, and Leucostoc cremoris or Leucostoc dextranicum. Isaan kun hunduu maal jechuudha? Gosa baakteeriyaa jechuudha. Gosa baakteeriyaa nuti maaliif itti gargaaramuu dandeenyudha? Cultured buttermilk kan jedhu kanatti hojjechuudhaaf kan gargaaranidha. This can make buttermilk with different flavors because of variations in fermentation product. Waan isin galuudhaa qabu barattootaa gaafa orgaanizimii nuti itti fayyadamu kan gargar ta'e dhandhamni nuti dhuma irratti illee argannu adda adda jechuudha. Different flavors. Different flavors because of variation in fermentation product. Kan Streptococcus lactis produce godhuu fi Streptococcus cremoris kan inni produce godhu tokko ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef adda addummaa qabaatu jechuudha. Garuu hundi isaanii cultured buttermilk nu hojjechuuf nu gargaaru. This is one. Another is sour cream. Sour cream is again dairy product. Aannan bu'aamanii kan inni keessaa inni kunis sour cream tokkodha. Cream jechuun gaafa aannan irraatii creamii isaa or fat part jechuudha. Fat part, lipid part. Aannan waan baay'ee of keessaa qaba. Calcium of keessaa qaba, protein of keessaa qaba, lipid of keessaa qaba. Cooma of keessaa qaba. Cooma sana jechuudha. The cream part is this is used for making sour cream. Isa cream isaa kana jechuudha. Kan nuti ittiin sour cream kana jennu. It is made by adding one of these organisms to the cream. Ishee amma ilaalle warra gara silaayidii keenya jalqabaa kanarratti kan ilaalle isaan kana keessaa tokko isaanii gaafa creamii keenyatti daballu maal kan jedhu arganna sour cream kan jedhu kan arganna jechuudha. Orgaanizimoota warra amma armaan olitti tuqne kana keessaa tokko isaanii yoo itti daballe jechuudha. Yoogurt itittuu jechuudha. Itittuu baay'een keessan ni beektu. Itittuun biyya keenya keessattis nyaata baay'ee beekamaadha waan ta'eef it is good food. It is made by adding Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus to the milk. Egaa amma aannan yoo elemamee kaa'amee jedhee yeroo fudhatamanii adeemsa keessaniitidha. Eenyu akka itichuu garuu nuti hin beeknu. Garuu saayintifikaalii gaafa qoratamu immoo eenyutu itichee Streptococcus thermophilus kan jedhamu baakteeriyaa kanaa fi Streptococcus thermophilus kan jedhamuu fi Lactobacillus bulgaricus kan jedhamu kan isaan kanatu aannanitti waan dabalameef itittuu kan jennu kun argachuu dandeenya jechuudha. So specifically these two bacteria are very important in making yogurt. These organisms release still other products
So yogurt has a different texture and flavor. Isaan kun hundi lamaan isaanii gosa adda addaa gosa orgaanizimoota adda addaa waan ta'eef streptokookasii fi laaktoobaasilas kan jennu isaan hunduu piroodaaktii adda addaa oomishuu danda'u. Itittuu maal jennu malee itittuun hunduu tokko miti. Qabiyyeen keessa isaatti kan oomishan isaan the end product isaan kun asiidiin keessatti isaan oomishan sun garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Kanaaf tekstiiliin isaallee yookiin immoo gaafa akkas ta'e ilaallu haalli waan inni fakkaatu fakkiin yookiin cululuqinni isaa adda addummaa ni qabaata. Dhandhamni isaallee akkasuma adda addummaa ni qabaata jechuudha. Texture and flavor are different by these two different organisms. Fermented milk vary in acidity and alcohol content. Asii kun hubannoo keessa walii galaafidha. Aannan tokko gaafa fermenti goonu fermentation sana keessatti aciditiin isaa fi alcohol contentiin isaa acidummaa fi alcoholiin isaa alcohol of keessaa qaba. Isaan kun garaagarummaa ni agarsiisu jechuudha. Garaagarummaa ni agarsiisu jechuudha. Another is acidophilus milk kan jedhamu ammas bu'aa manii keessaa tokko isa kanadha. Kan nuti microorganismiitti gargaaramnee hojjenne. Acidophilus milk is made by adding Lactobacillus acidophilus to sterile milk. Aannan microorganismii keessaa dhabamsiifame jechuun sterile milk jechuudha. Kana madaaliin by pasteurization akkas gochuu dandeenya. Yookiin aannan danfisuudhaan achi keessatti microorganismii dhabamsiisuu dandeenya. Aannan akkasii kanatti Lactobacillus acidophilus kan jedhamu baakteeriyaa kana itti dabalna jechuudha. Yeroo kana maal arganna? Acidophilus milk jennaan. Kunis yeroo dheeraa tursiifachuuf nu gargaara. Dhandhama barbaanne tokko irraa argachuuf nu gargaara waan ta'eef kana kanaaf jechuudha. Walumaa galatti waan mutammaa barannu kun fakkeenyaaf aannan caalaa itittuutu dheeraa ta'uu danda'a. Achi keessatti asiidiin keessatti oomishameera waan ta'eef. Asiidii aannan keessatti garuu gara oomishamee waan ta'eef yeroo dheeraa nu turuu dhiisuu danda'a. Dhandhama itittuun qabuu fi dhandhama aannan qabus tokko miti. Kanaaf asirratti waan amma ilaalaa jiru kana keessatti yookiin dhandhama isaanii jijjiiruudhaaf fi dhandhama barbaanne tokko bira gahuudhaaf hojjenna. Yookiin immoo yeroo dheeraa akka isaan nuuf turaniif kanaaf hojjenna jechuudha. This is the application of biotechnology in the dairy products. Sterilization prevents uncontrolled fermentation by organisms that might already be present in non-sterilized milk. Sterilized gaafa goonu sterilization jechuun microorganismii biraan keessa jiran dhabamsiisuu jechuudha. Danfisuudhaan. Inni kun microorganismii sana keessaa dhabamsiisee uncontrolled fermentation karaa nuti hin barbaanne fermentation akka isaan hin gaggeessine fermentation keenya to'annoo keenya jala akka inni ta'u nu gargaara sterilization jechuudha. Kanaaf bu'aan sterilization maal jedhamte yeroo gaafatamtanii karaa nuti hin barbaanne fermentation akka inni gaggeeffamne fermentation keenya to'annoo keenya jala akka inni ta'u nu gargaara jechuudha. Dhiifameti barattoota? Nice. Another thing is Bulgarian milk. The Bulgarian milk is made by adding Lactobacillus bulgaricus. Just asitti yogurtii keessatti Lactobacillus bulgaricus kan jedhuu fi Streptococcus thermophilus akkasaan nu gargaara ilaallee lamma isa kana keessatti jechuudha. Bulgarian milk kan jedhu keessatti illee Lactobacillus bulgaricus is very important bacteria to make it. It is similar to buttermilk except that it is more acidic and lacks the flavor imparted by the different stocks. Buttermilk isa jennee jalqaba irratti ilaallee isa kana wajjin almost wal fakkaata. Ishee lammaffaan akkaataa buttermilk ishee jalqabaa kanadha. Akkuma ishee asirratti ilaalle kanadha. Kana wajjin wal fakkaata. Bulgarian milk kan jennu kun garaagarummaan isaa garuu tokko dhandhamaanii adda addaadha. Maaliif orgaanizimii adda addaatti isaan hojjetu waan ta'eef orgaanizimii garaagaraa fayyadamu waan ta'eef kan biraa immoo acid. This one is more acidic. This is similar in buttermilk except is more acidic. This one is more acidic. Bulgarian milk is more acidic than what? Cultured buttermilk. Karaa biraadhaan garuu baay'inaan wal fakkaatu jechuudha. Egaa waa'ee aannanii bu'aa aannanii irratti baay'oteknooloojiin bu'aa akkasii kan qaba erga jennee ni gara baa kan jedhutti immoo haa dhufnu fermented meats. Nyaatonni kanneen akka foonii illee fermentation irratti gaggeeffamuu danda'a by microorganisms. Meat can also be fermented. Microbes such as Lactobacillus plantarum and Pediococcus cerevisiae and add flavor by fermenting meats such as salami, summer sausage, Lebanon bologna. These are fermented meats. Warra amma salami kan jennu, summer sausage kan jennu, Lebanon bologna warra jennu isaan kun fermented meat jechuudha. Fermented meat maaliif fermented godhu? Microorganismiitti gargaaramne fermentation akka irratti gaggeeffamu godhu. Yeroo dheeraadhaaf kaa'uudhaaf nu gargaara jechuudha. Kuni kaayyoon keenya as keessatti the heterolactic acid fermentation helps one to preserve the meat.
and also give it a tangy flavor. Dhandhama barbaadne argachuudhaaf yeroo dheeraa keewwachuudhaaf fermentation foon irratti gaggeeffamu jira. Gosti foonii amma salaamii, samar, sausage, Libaanon foonii jedhaman kun baay'inaan biyyoota guddatan keessatti kan itti gargaaraman kan isaan saamsanii yookiin immoo hojjetanii erga hojjetanii booda bifa qodaadhaan kaa'anii sana keessa saamsanii itti fayyadaman jechuudha. Yeroo dheeraaf taa'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Egaa gosa foon ittiin yeroo dheeraadhaaf ittiin kennu keessaa waan baay'ee jiru. Ashaboo itti dabaluun ni jiraata. Qoorsuun, gogsuun ni jiraata. Jajji'anii achi kaa'uun, firiijii keessa gargaaramuun. Inni kunis immoo kan biraadha jechuudha. Inni kun immoo karaa fermented meat kan jennu immoo karaa biraatiin ol yeroo dheeraadhaaf kaa'uuf nu gargaara waan ta'eef. Kun isaan kun gosa foonii akka isaan ta'an garuu beekuudhaa qabu jechuudha. Zexolactic acid fermentation helps preserve. So it's this one. Asidiin achi keessatti oomishu sun yeroo dheeraaf akka inni turu gargaara waan ta'eef jechuudha. Fungi such as Penicillium and Aspergillus growing naturally on the surface of country hams help to produce the distinctive flavor. Country ham kan jedhu kun foon booyyeeti. Foon booyyee keessumaa lukasaa. Lukasaa akka jirutti foon booyyee country hams jedhaman. Fungi keessaa Penicillium kan jedhamu. Aspergillus kan jedhamu isaan kun manaan isaanii naachuraalii kuma isaanii utuu ofii keenya intarviiyuu ittiin godhuun yookiin ofii keenya itti dabalee achuma keessatti naachuraalii foon booyyee kanarratti kan nuti ol keenya irratti isaan kun immoo guddachuu danda'u. Waan achirratti guddatan kun maal gochuu danda'u? Dhandhama addaa kennuu danda'u jechuudha. Dhandhama addaa foon sanaaf kennuu danda'u waan ta'eef so they can give or impart distinctive flavor on the country hams. What about Penicillium and Aspergillus fungi? The third one under the food processing kan jalatti wantoota maraala jiru keessaa inni sadaffaan C. Production of beer, wine and spirits. Microorganisms are important for production of beer. Microorganisms are important for wine production and spirit production. Biira, wayinii, spiriit yookiin dhugaatii spiriitii warra jedhaman kana gosa garaagaraa isaan kana oomishuudhaaf microorganismii nu gargaaru isaan kana mi'a ilaallu. Biirri ittiin oomishamu. Beer is alcohol. Beer and wine, these are all alcoholic drinks. Alcohol of keessaa qabu jedhu kun sadan isaaniiyyuu the beer, the wine and the spirits. All of them are alcoholic drinks. Even alcoholummaan isaanii wal caccaalaa isaan kana boodanii ilaallaa nu hubadhaa nu hordofaa. Beer and wine are made by fermenting sugar juices. Fermentationitii isaan uumuu danda'a jechuudha. Juices dhangala'oo sugarii kan keessaatii qabanii veeteebilii garaagaraa kanarraatii isaan kanarraati hojjechuu dandeenya. Cereals irraa hojjechuu dandeenya jechuudha. Spirits such as whiskey, gin and rum are made by fermenting juices and distilling the fermented product. Spiritiin immoo isaan kanarraa waan addatti ta'u distilleeshinii dabalata jechuudha. Distilleeshin jechuun adeemsa nuti danfisnee burkisiisnee burka sana immoo gara maaliitti jijjiirru gara dhangalaatti jijjiirru distilleeshin jedhama. Isa kana dabalata spiritiin jechuudha. Fermentation plus distillation kan spiriitii keenya garaagarummaa ni qabaachuu. Warri kaan garuu warri kaan biiraa fi waayinii maaliin qabanii? They have no what? They have no distillation. Only fermentation is carried out in beer and wine. Distillation separates alcohol and other volatile substances from solid and non-volatile substances. Distillation keenya eenyu fi eenyuun gargar dhiibuudhaaf nu gargaara. Warra keessaati burquu danda'an volatile substance from solid and non-volatile warra ta'an. Jajjaboon achumatti hafuu burquu danda'an waan ta'eef. Warra dhangala'oodha kan mukkatti jijjiiramee achi keessaa bahuu danda'u. Volatile warra ta'anidha. Hundumaatti volatile miti tolu warra qilleensaatti ol bahuu kan danda'u dhangala'oo keenyas iyyuu isaanii miti volatile kan ta'an jiru. Kanaaf isaan kana lamaan isaanii warra qilleensa keessa si'achi sokkuu danda'aniif warra immoo gara qilleensaatti fudhatamu isaan kana adda baasuuf gargaara jechuudha. The distillation. The strains of Saccharomyces are the fermenters for all alcoholic beverages. Saccharomyces kan jennu sanyii yeastiidha. Sanyii yeastii hedduu jiru. Isaan kun hundi isaanii keessatti Saccharomyces keessatti naftu jechuudha. Kan biiraa keessattis, kan wayinii keessattis, kan spiriitii keessattis hundoosaa keessattuu yeastii yookiin immoo sanyii yeastii keessaa atleast tokkotti gargaaramuun keenya dirqama jechuudha. Adeemsa ittiin biiraan oomishamu adeemsa mataasaa danda'e qaba. Steeppii mataasaa danda'e qaba. Mee steeppii kana ilaallu. The first step in beer making. The steps in beer making, about 7 steps are mentioned here. The first one is barley grains are malted. Most of the time barley is used. Kanaaf isaan kana maal goona akka inni mutaa'u goona. Akka inni mutaa'u goona akka inni biqilu goona jechuudha garbuu.
biira hojjechuudhaaf jalqaba garbuu biqilchuudhaa qabna. Steepii jalqabaati. Then malted grain is crushed and mixed with the hot water. Isa biqile kana immoo biqila keenya kana erganii caccabee yookiin daaknee booda ergaa caccabee booda bishaan ho'aa wajjin waliin makna. Bishaan ho'aa wajjin kan waliin makne kun maal jedhama? Mash jedhama jechuudha. Difdif jedhama jechuudha. Difdif yookiin immoo mash jedhama. After a few hours, a liquid extract called wort is separated from the mix. Difdifa kana booda isa garbuu isaa kanarraatii gannee bishaan isaa yookiin dhangala'aa isaa qofaan fudhanna wort jedhama. Inni kun immoo isteeppii geenye sadaffaan akkasii. Jalqaba irratti maal goona? Garbuun akka inni ta'u goona. Achi bishaanii fi garbuu keessa caccabee walitti makna. Isteeppiin sadaffaan immoo wort kan jedhamu adda baafanna difdifa kana keessaatii. Waan solid paartii isaa irraa gannee calalamaa isaa garuu wortii kan immoo qofaatti baafanna jechuudha. Separated from the mix. Then the fourth one, hops are added to the wort for flavoring. Geeshootti dabalu. Arfaffaadha. Steeppiin arfaffaan keenya hops yookiin geeshootti dabalu. Geeshoo maaliif itti daballu biiraatti? Geeshuun hadhaa. Geeshuun ni hadhaa waan ta'eef yoo hadhaa namni baay'ee dhuguu danda'a waan ta'eefidha. Utuu mi'aayeeti fakkeenyaaf maaltaa kan fudhannee ilaalle lallaafaa kan fudhannee ilaalle lallaafaa namni tokko caalaan dhugu lama caalaan dhugu mi'aa waan ta'eef. Warra akka maaltaa jennu kana fa'aa warra akka soofii jennu kana fa'aa namni baay'ee dhuguu hin danda'u. Yoo dhugee biyya tokko keessa lama dhugan. Biiraa garuu baay'ee dhuguu danda'an. Kanaaf geeshuun kan inni itti dabalamu. Malee waa'ee alkoolii wajjin kan wal qabatu eenyudha? Alcohol wajjin kan wal qabatu sugar, the sugary content of the grapes or the barley. Malee geeshuun namoonni tokko lakkan waan geeshuu qabu dhuguu jedhu immoo geeshuu miti inni guddaan. Kan nama macheessuu danda'u geeshuu miti. Geeshuun nama macheessu. Kan nama macheessu qabiyyee garbuun sun of keessaatii qaba. Sugarii sana ferment ta'ee gara alkoolitti jijjiiramu sana ta'e jechuudha. So for flavoring, hops are added and the mixture is boiled to stop enzyme action and precipitate protein. Protein keessa jiru sana akkam jalatti kofu gochuudhaaf akkasumas immoo enzyme dalagaa isaanii akka inni dhaabatu gochuudhaaf ni danfisna jechuudha. We boil it. Geeshoo irratti daballee booda wortii keenya sana ni danfisna. Kun maal jedhama? For steppii sarfaffaadha. Kanaaf as kana keessatti maaliif akka geeshootti lamu beekuu danda'uu qabdu? Maaliif akka danfisnu yookiin immoo maaliif akka wortii keenya akka danfisnu beekuun barbaachisaa jechuudha. Waan lamaaf to stop enzyme action enzyme achi keessa jiru sana akka inni dhaabbatu akka inni hojii isaa dhaabuuf jechuudha. Kanaa booda akka inni dhaabuuf. And protein achi keessa jiru immoo akka inni jalatti nuuf kufuuf jechuudha. The fifth step is a stream of Saccharomyces or yeast is added. Saccharomyces keessatti nu barbaachisa jechuudha. Amma gana fermentation keenya gana gaggeeffamu isaa gara jechuudha. Amma asitti fermentation gaggeeffamu. Fermentation inni gaggeessa Saccharomyces yookiin yeastii raacatii kanatti gaggeessa jechuudha. Fermentation amma asitti alkoolii produce goone jechuudha. Kanaa booda yeastiin keenya yookiin immoo Saccharomyces service produce what? Fermentation. By fermentation process, the main one, ethyl alcohol is produced and also carbon dioxide is produced. And other substances can be produced. For example, the other substances are called amyl alcohol, isoamyl alcohol, okay, amyl alcohol, acetic and butyric acid. Acetic acid and butyric acid are acids of origin. Isaan kun hundumtuu gaafa biiraan oomishamuu danda'u. Garuu inni guddaan inni jira ethyl alcoholiin keenya isa guddaadha jechuudha. Ethyl alcohol isa guddaadha. Warqaan immoo dabalataan amyl alcohol, isoamyl alcohol, acetic acid, butyric acid isaan kunis oomishamuu danda'u jechuudha. Eenyu kan hojjetu? The Saccharomyces cerevisiae, the yeast can be sold. This one is step 5. Step 6, after fermentation, the yeast is removed. Amma dalagaa ishee hojjetteetti waan ta'eef yeastiin yookiin raacattiin achi keessatti hin barbaachistu yeastii keenya keessaa remove goonee yookiin baasnee achi keessaa galna jechuudha. Then the beer is filtered, pasteurized and bottled. Biiraa keenya waan goona filter goona, filtera goona, hin calalla sirriitti qulqulleessina akka inni qulqullaa'u goona. Then qulqulleessuu qofaa miti pasteurized goona. Microorganismiin akka inni keessa hin jiraanne goona. Guutummaa guutuutti akka inni keessa deemu sanaa booda qodaa isaatti nagnee qodaa biiraan keessaa fi dhugamutti nagnee gara inni barbaadametti namootaaf dhiyeessinu yookiin immoo gurguraaf dhiyeessinu jechuudha. This is what? The action of microorganisms. Therefore, biotechnology is very important in beer making, especially in which microorganism yeast is very important in beer making. Okay, students, let's we come to the wine making.
Most wine is made from juice extracted from grapes. Also, it can be made from any fruit and even from nuts or dandelion blossoms. Wainiin yeroo baay'ee kan inni irraatii extracted ta'u, wayinii kan jedhamu muka wayinii kan jedhamu irraatii hojjetama. Grapes jechuun muka wayinii jechuudha. Firii qaba wanti firii kana irraatii hojjetamu baay'ee. Garuu immoo any fruit can be any fruit ta'uu danda'a jechuudha. Madda isaa madda wayinii irraa hojjetu ta'uu danda'a. Kanneen akka ocholoonii faallee ta'uu danda'u. Kanneen akka daandiiliyoon kan jedhamu biqilaadha kun abaaboo isaa irraatii illee hojjetamuu danda'a jechuudha. Steps in wine making, ishee kanas mee step ishee haa ilaallu. The first step is juice is treated with sulfur dioxide to kill any wild yeast. Amma gaaffiin akkas jedhu isin gaafatamuu dandeessu. Why we add sulfur dioxide to the juice? Yoo jedhamtanii to kill what? The wild yeast. Yeast isa jalqabaamu uumama keessa jiru ajjeesuudhaaf maal goona? Sulfur dioxide itti daballaa juusii arganne sanatti jechuudha. Sanaa booda sugar and a strain of Saccharomyces are then added and fermented. Fermentation process. Sugar keenyaa fi Saccharomyces yeastii ofii keenya barbaada. Isaa laga keessaa yookiin immoo isaa akkasumas utuma isaadhaan margituu ta'in ofii keenya kan oomishne Saccharomyces kan barbaadne sana sanyii adda addaa jiru waan ta'eef Saccharomyces kan jennu bala. Sanyii barbaadne sana fuudhee daballaa sugar wajjin fermentation gaggeessa. Steepii keenya sana mataati. As keessatti although ethyl alcohol is the main product of fermentation, other products similar to those in beer add the flavor to the wine. Ethyl alcohol keenya ammas asittis guddaa fi sangafaadha. Garuu immoo warrooti biiraa keessatti maal jenneera? Ethyl alcohol amine alcohol, isoamine alcohol, acetic acid, butyric acid waliin bilbilli as keessatti oomishamuu danda'u. Isaan kun dhandhama addaa kanaaf laachuu hin danda'u jechuudha. They can add flavor to the wine. In those beer and wine, the particular characteristics of the juice and the yeast strain determine the flavor of the final product. Amma biiraa keessattis haa ta'u, wayinii keessatti gaafa hojjennu yeastii gosa yeastii nuti gargaaramne yookiin gosa raacatii nuti gargaaramne sun fi gosa juusii nuti gargaaramne sun juusiin keenyas baay'ee murteessaadha. Gosa juusii gireeppii irraa fayyadamuu dandeenya irraa Gilmoo any fruit jennee waan ta'eef. Inni kunii fi gosti strain yookiin sanyiin yeastii nuti gargaaramne dhandhama isaanii kan adda addummaa gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf barattoota biiraan tokko biiraa kan biraarraati. Wayiniin tokko wayinii kan biraarraati. Maaltu adda isa taasisa? Yoo jennee ilaalle karaa baayoloojiitiin tokko gosa raacatii nuti itti gargaaramne, gosa sanyii raacatii nuti itti gargaaramne. Kan biraan immoo gosa juusii nuti fayyadamne, eessarraatii fayyadamne hojjenne juusii sana gaafa hojjennu kan jedhu isa kanatu baay'ee murteessaadha jechuudha. Isaan kanaatiin adda addummaa dhandhama isaanii kan argamuu danda'u isaan kana ta'uu isaa beekuun barbaachisaadha. The third step in wine production is when fermentation is completed, liquid wine is siphoned to separate it from yeast sediment and, if necessary, cleaned with agents such as charcoal to remove suspended particles. Egaa inni steepiin keenya inni sadaffaan immoo fermentation gaggeeffameen booda erga biraan booda liquid wine yookiin immoo dhangala'aa wayinii keenya caanuu qabna jechuudha. Siphon gochuu qabna jechuudha. This is to separate what? It from the yeast sediment. Yeastii keenya keessa jirtu waan ta'eef yeastii keessaatii calallee wayinii keenya baafannaa yeastii achuma taaftee and yoo barbaachisaa ta'e immoo kanneen ejentoota garaagaraa itti gargaaramne wantoota kanneen akka charcoal kasal jechuudha. Kasala warra akkasii kana fa'aatti dabaluun suspended particles achi keessaa akka isaan achi keessatti kufanii hafan gochuudhaan wayinii keenya immoo keessaa baafachuu hin danda'amu jechuudha. Kun separation of the wine from the yeast or any suspended substances. This one is the third step. The fourth and the final step is wine. In wine production, it is bottled and aged in cool place. Bakka qabbanaasaa kaa'uudhaa qabna jechuudha. Qodaatti naqnee qodaa wayinii fi qophaa'e sanaa qodaa keenyatti xaarmusiitti naqnee xaarmusii keenya kana immoo bakka qabbanaasaa kaa'uudhaa qabna jechuudha. Qabbanaasaa kun akka nyaanni nuti qopheeffanne fi dhugaatiin nuti qopheeffanne kun utuu rakkoon hin gahin akka hin turuu isa dandeessaa waan ta'eef. The third one is spirits. Spirits are also alcoholic drinks are made from the fermentation of variety of foods. Nyaatota gosa garaa garaa irraa hojjetaman kun. Spiriitiin kun nyaatota gosa garaa garaa irraa hojjetama. Wayinii amma maalirraa hojjetama jennee grapes kan jirru baay'inaan hojjetama warra kaan irraas hojjetamuu danda'a jira. Biiraa
garbuu irraa hojjetama baay'inaan jennee kan biraa irraas hojjetamuu danda'a biiraan garbuu qofaa miti jechuudha. Ispiriitiin garuu nyaatota gosa garaagaraa. Ispiriitiinis dhugaatii gosa garaagaraa jiru waan ta'eef. Eenyufaa jiru fakkeenyaaf dhugaatiin ispiriitii warri jedhaman kun iskooj wiiskii kan jedhamu jira, raayi wiiskii kan jedhamu jira, jiiniin jira, boorboon kan jedhamu jira, daandii kan jedhamu jira, raam kan jedhamu jira. Isaan kun gosa dhugaatii ispiriitii jechuudha. Warri biraaketii keessatti immoo siiqaa kun isaan kun hundi isaanii gosa dhugaatiiti. Iskooj wiiskii kan jennu maltii baadiyyaa yookiin garbuu irraatii garbuu mutaa irraatii kan hojjetamudha. Raayi wiiskii kan jennuu fi jiiniin kan irraati hojjetamu raayi yookiin Abbiichii kan jedhamtu irraatii nyaata kana irraatii hojjetama. Boqqolloo irraatii boorboon kan jedhamu ispiriitii akkasiitu hojjetama. Waayin or fruit juice irraa biraandii ispiriitiitu oomishama. Biraandii kan jedhamutu oomishama. Wayinii irraa yookiin immoo firuutii kan biraa irraati yookiin firaafirii kan biraa irraati jechuudha. Dinnicha irraa vodkaa kan jedhamutu hojjetama. Vodka is made from the potatoes and molasses irraa muraasa raam kan jedhamu hojjetama jechuudha. Hambaan oomisha shukkaara irraati yookiin molasses kan jedhamu irraa raam kan jedhamu hojjetamuu danda'a. Ispiriitiin gosa adda addaa irraati hojjetama. Kana waadaan it is spirits distilling separates alcohol and other volatile substances from the solid and non-volatile substances. Ispiriitii keessatti fermentation ni gaggeeffama. Fermentation booda immoo distillation gaggeeffama. Kanaaf waan lama gaggeeffama. Biiraa keessatti akkasumas wayinii keessatti distillation ni jira, fermentation ni jira. Kanaaf the common for three of them being wine and spirit making is what? It is not distillation, but it is fermentation. After fermentation for these spirits, distillation is carried out. Maal gaggeeffama distillation ispiriitii keessatti yoo jenne distillation akkuma jalqaba sii kaasee waa danfisuudhaan horkisuun yoo deebi'ee calalamee gara liikidiitti akka jijjiiramu gochuun distillation jedhama. These separate alcohol and other volatile substances from the solid and non-volatile substances. Warra horkuu danda'aniif warra horkuu hin dandeenye kana adda baasuudhaaf gargaara jechuudha. Calaluudhaaf gargaara waan ta'eef. Because of distillation, the alcohol content of spirits ranges from 40 to 50%. Much higher than the typical 20% for the wine and 6% for the beer. Kanaaf alcoholic content isaanii kana gaafa ilaallu eenyu caala ispiriitiin baay'ee caala jechuudha. Parsantii 45 qabaachuu danda'a. Ispiriitiin keenya jechuudha. Maaliif gosa adda addaa jiru waan ta'eef reenjiin kun kanaaf taa'e 40 kan qabu jira, 41, 45, 50 kan qabu jira. Biiraa keessa 6 kan jiru. Wayinii keessa immoo 12 kan jiru alkooliin jechuudha. Kanaaf ammi alkooliin jara kana keessatti jiru wal caaltee qabu waan ta'eef jasti namoonni fayyadamanillee kana beekanii fayyadamuun isaanii barbaachisaadha jechuudha. Alkoolii kontentii guddaa kan qaban jiru waan ta'eef alkooliin amma faayidaa qabu qaama keenyaafis miidhaa qabaachuu danda'a waan ta'eef. Another thing, bread making. Bread making is a subdome under the food processing and food production by using biotechnology. Biotechnology karaa biraatiin dhugaatii alkoolii kana utuu hin ta'in kana qofa utuu hin ta'in daabboo tolchuudhaaf illee yookiin immoo isa kana keessatti gargaara. Microorganisms accomplish three functions in bread making. Microorganismii dalagaa 3 qabu. Daabboo tolchuu keessatti jechuudha. Inni jalqabaa leavening the flour basedhaaf akka inni bokokku gochuu, daabboon akka inni bokokku gochuu jechuudha. Daabboon bokokku taanaan jasti qiixxaa ta'a jechuudha. Waan nuti nyaannu sun qiixxaa ta'a waan ta'eef kuni daabboon akka inni ol kuffu akka inni jedhu. Kanaaf akka inni bokokku gochuun maal jedhama? Leavening jedhama. Kana hojjetu tokko kan biraa microorganismonni kan isaan hojjetan dhandhama barbaachisaa ta'e kennuudhaaf gargaaru, foolii barbaachisaa ta'e akka daabboon sun gaafa tolfamu foolii barbaachisaa ta'e kan nuuf kennu godhu jechuudha. Inni sadaffaan conditioning the dough to make it work. Walumaa galatti akka inni sirriitti lallaafu, akka inni sirriitti hojjetamuu fi conditioning gochuudhaaf ni gargaara jechuudha. Gaafa hojjetamu bukkoon sun gaafa bukaa'ee hojjetamee jedhu nyaataaf namatti tolaa, gaafa cabsitan namatti tolaa. Waan hundaadhaaf that is the conditioning of the dough. Daafiin keenyaaf daafichuun bukkoo jechuudha. Bukkoon kun kan maal ta'uu gargaara? Akka inni lallaafuuf, akka inni harkisuuf kan kanaaf illee gargaara waan ta'eef kan keessatti immoo prootiin achi keessa jiru daajesti godhu waan ta'eef kun akka inni elastic ta'u kun jechuudha microorganism. Leavening is achieved primarily through the release of gas to produce a porous and spongy product. Leavening jechuun akka daabboon sun bokokku akka inni dhiitamu kan taasisuu danda'u gaasota achi keessatti produce ta'a microorganisms.
Gaazonichi keessatti oomishamu sun akka bokoon sun akka inni bokoku kan dhiitamu taasisu jechuudha. Then gaafa tolfamullee kun akka inni pooris ta'u ispoonjii akka inni ta'u godhu jechuudha. Qiixxaa irraati akka inni adda ta'u jechuudha. Utuu kun jiru ta'ee garuu just akkuma qiixxaa ta'a. Fakkeenyaaf amma waan tokko amma kana tolchee amma kana bukeessee dhiigaa amma kana tolcheetii qiixxaa ta'a jechuudha. Kun maal hin qabu? There is no production of such gases. Without leveling that is dense, flat and hard. Just amma kun isin jedhe kana qiixxaan isa kana jechuudha. Leveling yoo jiraanne bokoon keenya baay'ee ulfaataadha. Ija qabu akkasumatti filaattii kan ta'edha. And hard baay'ee jajjabaataadha jechuudha. Also various microbes and leveling agents can be used. The most common ones are various strains of the makers, yeast, Saccharomyces cerevisiae, yeast raajatii jechuudha. Microorganismii baay'eetti gargaaramuu dandeenya kana levelingii kana geessuu danda'anii garuu kan akka raajatii hin jiru waan ta'eef raajatiin oomishamee gabaarratti kan gurguramuuf kanaaf jechuudha. Other gas forming microbes gaazii kan oomishuu danda'an kanneen biroo fakkeenyaaf coliform bacteria, certain clostridial species, heterofermentative lactic acid bacteria. While these can also be employed to produce the gas for leveling purpose. Saccharomyces cerevisiae bicha ta'e organismii warri kunillee gaazii maal gochuu danda'u jechuudha. Oomishuu danda'u isaan kunillee jechuudha. Isaan kunis oomishuu danda'u waan ta'eef kana qabachuun barbaachisaadha. Yeast metabolism requires a source of fermentable sugar such as maltose or glucose. Yeastiin metabolismii geggeessuudhaaf galma fermentation geggeessuudhaaf maal barbaade? Sugarii barbaade jechuudha. Maltosii fi glucose barbaade. Isaan kun maltosiin daayisakaraayididha. Glukoosii lamarraa kan hojjetame. Glukoosiin immoo monosakaraayid. Waan akkasii kana barbaade jechuudha. Because the yeast respires aerobically in breakdown, the chief product of maltose fermentation are carbon dioxide and water. Egaa yeastiin amala nama qabdi. Aerobically respire gochuu dandeessi. Qilleensa oksijiiniitti gargaaramte jechuudha. Keessumaa gaafa daabboon hojjetamu aerobic respiration gaggeessiti yeastiin. Gaafa warri alkooliin dirinkis warri sila jennee ilaalle biir, wine, spirit isaan kana keessatti immoo maal gaggeessi anaerobikii. Anaerobikii keessatti the main product is ethyl alcohol. Aerobikii keessatti immoo the products are this carbon dioxide and water. Carbon dioxide and water. Kanaaf carbon dioxide kana jechuudha. Akka inni dhiitamu kan godhu carbon dioxide sanatu akka inni dhiitamu daabboon keenya gaazii kana jechuudha. So this is important for leveling. Kneading is incorporating air into the dough. Fakkeenyaaf sukkuumaa turu bokoo tokko gaafa sukkuumaa turree jennu qilleensa keessa kan inni gargaaru jechuudha. Qilleensa achi keessa garuu aerobikiidha jennee waan ta'eef aerobikaalii respireeshinii yeastiin gaggeessuuf baay'ee gargaara. Aerobik respireeshinii yeastiin gaggeessuuf baay'ee gargaara waan ta'eef sukkuumaa turuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Yoo sukkuumaan turre ta'e qilleensi baay'een bokoo sana keessa hin galu waan ta'eef yeastiin baay'inaan fermentation gaggeessuudhaaf ishee gargaara. Oksijiinii qabaachuudhaa qabdi waan ta'eef kanaaf sirriitti sukkuumuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa kana maatii keessan gisee gargaartan barattoonni sirriitti sukkuumtanii kana bokoo kana dhugeessu jennee isin abdanna. Faayidaan isaa immoo kana jettanii maatii keessanitti illee himuu fi keessanillee beekuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Microbial enzymes break down flour proteins or gluten. Okay, this is gluten is flour protein. Daakuu keessatti kan argamu proteinii daakuu keessatti argamu gluten jedhama. Microbial enzymoonni microorganismii kana caccabsanii inni kun immoo akka inni wal harkisu godhu jechuudha. Kanaaf kanneen akka qamadii gaafa fudhannee ilaallu kanneen akka anfeecii gaafa fudhannee ilaallu kan inni wal harkisuuf sababni isaa pirootiinoonni kun achi keessa sirriitti waan jiraniif isaan kana gaafa sukkuumee jennu enzymoonni kunis immoo enzymoonni organizimii kana keessatti argaman gaafa isaan kana breakdown godhan amala pirootiin ofuma isaatiin maal qabaa amala elasticity qaba waan ta'eef elastic nature qaba waan ta'eef akka wal harkisu godhu jechuudha. Kanaaf wal harkisuun bokoo keenya sababa maaliif jechuudha? Because of the breakdown of gluten which is found in the flour protein. Texture of the bread is due to this protein. Kanaaf texture yookiin birrii daabboo keenya birrii bokoo keenya kan inni sirriitti wal qabatee jiraatuuf it is because of this gluten protein. Bread fermentation varies other volatile organic acids and alcohols that impart delicate flavors and aromas. Gaafoonni adda addaa nama adda addaa qabaachuu danda'u. Daabboon gaafa tolfame jedhu isaan kun isaarraatti kan maddeedhaan organic acidiin ni oomishama adeemsa kana keessatti immoo ta'uu carbon dioxide and water. Carbon dioxide bishaan bichaatu ta'e organic acid kan ta'anii oomishamu garuu acidoonni kun
Alkooliin ni oomishu. Alkooliin kunis yeroo kanatti maal jiraachuu volatile ta'a keessaa ba'a. Keessaatii burqee ba'a. Alkooliinis asiidiinis volatile ta'anii bahu. Amma gaafa inni tolfamuutti kan keessa turu eenyudha? Kaarboon daayoksaayiidii. Kaarboon daayoksaayiidii gaafa inni tolfamu keessaatii ba'a ho'a sanaan jechuudha. Ho'a ibiddaadhaan keessaatii ba'a jechuudha. These are especially well developed in bonded plate, which is leavened more slowly than conventional bread. Egaa daabbooniti gurguraaf jennee hojjennu fi daabbooniti manatti nyaachuudhaaf jennee hojjennu wal qixa miti kan sukkoomaa turre. Isa kamiin baay'ee sukkoomaa turuu dandeenya? Isa mana keenyatti hojjennu baay'ee sukkoomaa turre jechuudha. Isa mana keenyatti hojjennu kana. Kanaaf isaan nuti mana keessatti hojjennu home baked bread warri jennu keessatti baay'inaan sukkoomaa oolna incorporate goon waan ta'eef adeemsi kun maal oomishuu danda'a jechuudha. Organic acids and alcohols are more produced and this can increase the flavor and odor of the bread jechuudha. Yeasties and bacteria can also impart unique flavors depending upon their culture, mixture and making techniques. Yeastii bacteria illee as keessatti gahee ni qabaatu waan ta'eef yeastii qofa miti bacteria ni gargaaru. Azar gas formula jennee gaarraa kanatti ilaalla jechuudha. Kanaaf isaan kun illee dhandhama addaa unique flavors laachuu danda'u. Yeastiin dhandhama addaa laachuu danda'a, bacteriaan dhandhama addaa laachuu danda'a daabboonti hojjennu jechuudha. Depending upon the culture mixture. Jechuun culture jechuun microorganismii keenya isa kan fayyadamnu ilmoo eenyu keenya walitti daballeeti. And baking techniques adeemsa nuti ittiin daabboo keenya tolchine inni kunillee warratti filaaverii isaa irratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. The pungent flavor of rye bread, for example, comes in part from starter culture of lactic acid bacteria such as these organisms. Baay'ee foonii waan dhandhama arraba namaa itti baay'ee dhagahamu jechuudha. The pungent flavor of rye bread. Rye irraa kan hojjetamu yookiin immoo ampeechii irraatii kan hojjetamu bireediin kun dhandhamni isaa gar tokkoon dhandhamni baay'ee akkas baay'ee mi'aawu kun kan inni irraa dhufe nyaatuma isaa qofa irraatii fi gosa nyaataa sana rye kan jennu kan biraa qofatu hin ta'in it comes from the starter culture. Orgaanizimoota itti fayyadamu mataan isaanii baay'ee iddoo guddaa qabu jechuudha. Isaan immoo eenyu fayyada? Lactobacillus plantarum fayyadamuu dandeenya. Lactobacillus brevis fayyadamuu dandeenya. Lactobacillus vulgaricus, Leuconostoc, Mesenteroides and Staphylococcus thermophilus kana fayyadamuu dandeenya waan ta'eef isaan kun gosa adda addaa dhandhama adda addaa nu barbaachuu danda'u waan ta'eef orgaanizimii kana irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenyaaf mee daabboo kana ilaalaa. Daabboon kun soordaaf jedhama. The soordaaf case it is unique type from Lactobacillus San Francisco. Bacteria kanatti gargaaramuuti kan nuti daabboo kana hojjennu waan ta'eef egaa kun dhandhama addaa qaba. Sababa bacteria Lactobacillus San Francisco kan jedhu kun keessatti qooda fudhatee wanta masila yeastiin kan hojjeta jennee hojjechuu isaa hin dandeenye jechuudha. Carbon dioxide water waste. This one about let me come to the next one, that is genetic engineering. Genetic engineering kan jedhu yaalaallu. Genetic engineering is one aspect of the biotechnology. Biotechnology jalatti kan ilaallu inni jalqaba waa'ee food processing ilaalle guyyaarraa kanatti food processing and food production ilaalle achi jalatti immoo waan arfan kana ilaalleerra AR2D irratti kan jiran kan ilaalleerra inni lammaffaan kun genetic engineering jalatti nyaata akkuma ilaalle biotechnology jalatti nyaata akkuma ilaalle genetic engineering kun immoo qaama biotechnology keessaa tokko jechuudha. What is genetic engineering? Maal jechuudha mee kasaarraa kaanee ilaalla. It is the process of transferring gene from one organism to another organism. Gene organism tokko keessa jiru kun gene organism kan biraa keessa galchuu hin danda'amu. Adeemsi kun maal jedhama? Genetic engineering jedhama. Organismni akkasii kun genetically modified organism or GMOs jedhama. It has received genetic material through recombinant DNA technology. Technology recombinant DNA technology jedhamu adeemsa kana enzymoonni jiru kan gene kan keessaa kutuudhaaf gargaara. Then kan baatanii immoo orgaazimii tokko orgaazimii kan biraatti dabarsan immoo jiru vector jedhama. Deemnee orgaazimii sana keessa gaafa galchinu orgaazimii haaraa keessa gaafa galchinu orgaazimii sun maal jedhama? Genetically modified organism yookiin immoo transgenic organism jedhama. Transgenic organism jechuu fi genetically modified organism jechuun they are the same or equal. A gene for one species that is introduced into another species is called transgene jenna. Gene orgaazimii tokko keessaa ta'e orgaazimii kan biraa keessatti galee transgene jenneetii waamna jechuudha. Applications of genetic engineering are increasing rapidly.
yeroo ammaa kana keessumaa yoo appilikeeshiniin genetic engineering baay'ee bal'atee jechuudha. Baay'ee dabalee jechuudha. Fedhiinsaas teknooloojii isaas baay'ee babal'achaa jira. Genetic engineering is being used in the production of pharmaceuticals, gene therapy, the development of transgenic plants and animals. Genetic engineering iddoo garaa garaatti fayyaa hojii wal qabatee pharmaceuticals wal jennu kunii fi gene therapy wal jennu fayyaa wajjin kan wal qabatanii gaggeeffamanidha. And the development of transgenic plants and animals. Biqiloota modify gochuu dandeenya. Animal modify gochuu dandeenya. Modify gochuun bu'aa guddaa argachuu dandeenya waan ta'eef kan keessatti gargaaramee animalii akkamittiin genetically modify goonee itti gargaarama kan jedhu waan gabaabaa ilaalu. Animal breeding and transgenic animals. Animal breeding addresses the genetic value of livestock. Horsiisa horii kan nuti jennu genetic value isaan qaban irratti hundaa'a. Horiin keenya oomisha guddaa meeqaa ta'a? Oomisha xiqqaa ta'a? Aannan guddaa, foon guddaa, hanqaaquu baay'ee irraa argachuu dandeenya kan jedhu genetic value isaan qaban. Kennuu genetic makeup isaan keessa isaanitti qabanis isaan irratti hundaa'a jechuudha. Kanaaf genetically modify manipulate gochuu dandeenya jennaan oomisha guddaa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Orgaanizimoota keenya irraa, animaalee keenya irraa. Selecting for breeding animals with superior traits is in growth rates, egg, meat, milk, or wool production, or with other desirable traits has revolutionized the livestock and plant production throughout the entire world. Selective breeding. Selective breeding is maal dhageenye galu kanneen oomisha guddaa laachuu danda'an, kanneen dafanii guddachuu, hanqaaquu baay'ee laachuu, foon guddaa laachuu, aannan baay'ee laachuu, yookiin immoo dabbasaa baay'ee kan irraa argachuu danda'u isaan kana keessaa filannee horsiisnee itti fayyadamu. Inni kun yeroo tokkoof addunyaa guutuu irratti gaggeeffamaa ture jechuudha. Utuu maal kun utuu genetic engineering kan jennu kun dhufuun dura baay'ee addunyaa kana warraaqsa jechuu dandeenya. Revolutionized godhee ture jechuu dandeenya. But animals can also be genetically modified. Genetic engineeringidhaan isaan kan maal gochuu dandeenya jechuudha. Genetic modification gaggeessuu ni dandeenya jechuudha. There are many potential applications of transgenic methodology in livestock. Potential applications of transgenic methodology in livestock. Practical applications of transgenic technology in livestock production include practically transgenic technology enhances the prolificacy, that means high productivity and reproductive performance. Tokko oomishtummaa isaanii akka isaan dabalan gochuu dandeenya. Genetically modify goone oomishtummaa isaanii akka isaan dabalan gochuu dandeenya. Akka isaan wal hormaata isaanii fooyyessan, wal hormaata fooyya'aa dafanii akka isaan wal horan. Warra akka ilmoo baay'ee laachuu danda'an immoo ilmoo lamaaf sanaa ol laachuu danda'an immoo ilmoo baay'ee akka isaan nuuf horuu danda'an gochuu dandeenya jechuudha. Reproductive performance improvement of that one. Increasing feed utilization and growth rate. Adeemsa nyaata nuti isaaniif yaallu sana itti fayyadamuu isaanii feed jechuun nyaata horii jechuudha. Utilization isaanii akka isaan fooyyessan, increase akka isaan godhan, saffisaan akka isaan guddachuu danda'an, genetically yoo modify goone akkasii kana irraa argachuu dandeenya jechuudha. Genetic modification of animals also is important in improving carcass composition. Qabiyyeen foon isaanii keessatti amma isaa bichaa dabaluutu ta'in qabiyyeen foon isaanii akka inni dabalu carcass jechuun foon isaan baatanii jiran jechuudha. Qabatanii jiran qaama isaa irratti qabatanii jiran that is carcass composition. Qabiyyeen sun akka inni fooloo gochuu danda'a genetic modification. Improving milk production and composition. Hammi aannan nuti irraati argan yookiin qabiyyeen aannan sana keessatti nuti argan akka inni dabalu gochuu dandeenya jechuudha. Qabiyyeen aannan isaanii keessatti nuti argan akka inni dabalu gochuu dandeenya. Modification of hair or fiber. Rifeensa yookiin dabbasaa isaanii irraa argamu isaan kana fooyyessuu by genetic modification. Increasing disease resistance in animals. Dhibee kan dandamatan animaalota yookiin bineeldota dhibee dandamatan oomishuun ni danda'ama by genetic engineering. Gene transfer is relatively rapid way of altering the genome of domestic livestock. Gene transfer gaafa jennu relatively it is rapid way. Wal bira qabnee gaafa ilaallu selective breeding wajjin this one is rapid. Genetic modification or GMO is more rapid than selective breeding. This is biotechnology improves the quality of breeds. Biotechnology keenya forma akkasii kana bu'uuraan horii osteopedia warra ta'an aannan guddaa irraa argachuu dandeenya. Korma kanarraa immoo foon guddaa argachuu dandeenya. Genetic
Baayotechnology adeemsa kanaan foon guddaa kan qaban kennuu danda'a, aannan guddaa kan qaban irraa argachuu dandeenya. That is by genetic modification. Jiini aannan sana akka baay'inaan oomishuu danda'u sana isaan kana keessa galchuu jechuudha. Foon baay'een as keessatti akka oomishamu jiini gochuu danda'u isaan kana future utilization ta'uu danda'a. Immoo haalli nyaata isaanii kan isaaniif qaama isaaniif akka inni mijatu goonee jiinota akkasii kana as keessa horii kana keessa galchine hunduu gochuu dandeenya jechuudha. So this one is biotechnology. The last one for today is tissue culture. Kana dhumaa geenyeerra barnoota keenya guyyaarraa. Tissue culture. Plants can be propagated quickly and large quantities by tissue culture techniques. Biqiloonni gosa adda addaadhaan karaa adda addaadhaan horsiisuu dandeenya. Sanyiin horsiisuu dandeenya, sanyii malee horsiisuu dandeenya. Kun sanyii malee horsiisuu jechuudha. This is plant propagation and tissue culture. What is tissue culture by definition? You may define tissue culture jechuun maal jechuudha. It is a method of biological research in which fragments of tissue, okay, look, a small amount of tissue from an animal or plant are transferred to artificial environment in which they can continue to survive and function. Maal goona waa xiqqoo ishee qaama xiqqoo ishee biqiloota irraa kunnee fudhannee isa kana immoo environmentii fi keenya qopheessine irratti guddisnee achirratti waan barbaachisu akka biqilaa sanaa fi akka inni hidda baafatu, akka inni baala baafatu, akka inni jirma baafatu haala mijeessine kanaa booda erga inni achitti dhimmoota kana baala jirma hiddatti xinnoo oomisha illee kan baafate immoo gara natural environmentii geessine irraatii oomisha guddaa argannu jechuudha. Kanaaf biqilaa qaama biqilaa xinnoo ishee irraatii maal argachuu dandeenya jechuudha. Biqiloota baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. This is a type of asexual reproduction jechuudha. Sanyii dhaltuu ta'e sanyii malee kan horsiisnu jechuudha. The cultured tissue may consist of single cell, population of cell, or the whole part of an organ. Tissue nuti fudhannu seel qeenxee ta'uu dandeessu, seel tokkittichaa ta'uu dandeessu, yookiin immoo gareewwan seelota baay'ee fudhachuu dandeenya. Yookiin immoo orgaanii akka jirutti fudhannu jechuu dandeenya. Qaama tokko jechuudha. Qaama biqilaa kana baala isaa guutummaa guutuutti fudhachuu dandeenya. Yookiin baala irraa xiqqoo ishee fudhachuu dandeenya. Seelii tokkitti ishee fudhachuu dandeenya. Kanarraati tissue culture hojjetamuu danda'a jechuudha. Plants produce a large amount using this technique include palm trees, orchids, bananas, carrots. Isaan kun adeemsa akkasiitiin biqiloota wal horuu danda'a jechuudha. Orchids, the bananas, the carrots, and the palm trees. These can be propagated by using tissue culture methodology. Using tissue culture technology, large quantity of food with desired quality can be produced in reasonably little area. Lafa baay'ee xiqqoo isheetti tissue culture kana gargaaramne biqiloota baay'ee isaanii oomishachuu dandeenya. Biqiloota baay'ee kan ta'an large quantities of food can be produced. Therefore, tissue culture is seen as an important biotechnology for developing countries for the production of disease-free, high-quality planting material and the rapid production of many uniform plants. Kanaaf adeemsa tissue culture kanaan tissue culture biotechnology keessaa tokkodha. Adeemsa kanaan biqiloota yookiin bineeldota ta'uu danda'a. Disease-free kan ta'an dhibee irraa bilisa kan ta'an maaliif bakka nuti qaama isaa irraa kunnee fudhannu waan dhukkubsataa irraa fudhannee hin horsiifnu waan ta'eef. Waan fayyaa irraa fudhannee horsiifna waan ta'eef disease-free organism argachuu dandeenya. High quality planting material argachuu dandeenya. Qulqullina kan qabu, high quality, qulqullina olaanaa kan qabu, oomisha qulqullina olaanaa kan qabu biqiloota isaarraa argachuu dandeenya. And rapid production of many uniform plants. Biqiloota wal fakkaatan uniform ta'an yeroo gabaabaa keessatti argachuu dandeenya. Ariitiidhaan argachuu dandeenya jechuudha. Kun bu'aa nuti maalirratti argamu tissue culture jechuudha. Kanaaf tissue culture jechuun walumaa galatti qaama biqilaa irraatii waa xiqqoo ishee fudhannee qaama sana immoo ofii keenya bakka qopheessine keessatti haala mijeessinee fi hidda akka inni baafatu goone, jirma akka inni baafatu goone, isa kan argamne kana baafatee booda immoo gara natural environment geessinee maasaa uumamaa geessinee achi keessatti akka inni baay'inaan ooluu goone nyaata barbaanne argachuu dandeenya jechuudha. Mee fakkii kana ilaallee waa'ee tissue culture kana haa xumurru. Tissue culture. Jalqaba irratti baala kanarraa waa xiqqoo ishee fudhannaa tissue sample extract from the parent plants. Orgaaniidha kuni. Orgaanii kanarraa baala kanarraati waa xiqqoo ishee fudhannee then isheen xinnoo ishee kan fudhanne kana only this part ishee kan fudhanne as kanatti waan ofii keenya qopheessine this one is the artificial one. Artificial environment keenya kanadha jechuudha. Artificial environment kun ishee kanadha. Then tissue samples placed in agar grows medium containing nutrients and oxygen. Oxygen jechuun plant growth hormone jechuudha.
Ispeeshaalii akka isaan heddabaa namaa baafatan caasaa garaagaraa akka isaan baasatanii fi oksijiin kun baay'ee gargaarti. Niwutiriyentii garaagaraa sitti daballa. Maaliif niwutiriyentiin barbaachisa waan ta'eef guddina biqilootaaf. Kanaaf niwutiriyentii fi oksijiinii kanatti daballee as keessatti erga guyyoota muraasaa booda mana ganna saampilsi developmentu pilaantileets. Pilaantileets jechuun biqiloota xiqqoo jechuudha. Biqiloota xiqqoo as keessatti arginu kana nuuf taati. Erga isheen akkasitiin of dandeessee hidda baafachuu jalqabdee gara kompoostii qopheessinetti pilaantileets planted into the compost. Kompoostii qopheessinetti garasitti geessina as kana keessatti gurguddatanii biqiloota nyaata barbaachisaa ta'e nuufii kennuu danda'an. Sanyii isa jalqabarraati godhanne kan. Fakkeenyaaf kuni adeemsa muuzii yoo ta'e muuziin hedduu nu ta'uu danda'a jechuudha. Muuziin waan xiqqoorraati qaama xiqqoorraati muuzii hedduu isaa argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf adeemsa kanaatiin tissue culture gaggeeffama. This is one of the biotechnology. Thank you very much, students. Today's discussion is about this all biotechnology. We have defined biotechnology. Isaan kan sirriitti qabachuudhaan qabu definition kana. Definition biotechnology eessatti immoo apply goone kan jedhu warri nuti jalqaba irratti kaayyoolee nuti ilaalle sana dagachuudhaan hin qabdanii as keessatti wantoota afur ilaalleerra. Especially foods kan jedhu keessatti dhiifama. Wantoota afur ilaallee food processing and food production kan jedhu keessatti wantoota afur ilaallee ABCD kan jedhu lammaffaa irratti kan nuti ilaallee applications in the genetic engineering ilaallee achi keessaa immoo namaan tokko ilaalle jechuudha. Har'a waa'ee transgenic animals and tissue culture kan jedhu genetic engineering wajjin wal qabatee kan nuti ilaalle waan ta'eef yeroo itti aanutti immoo kan nuti ilaallu the next topic in part 3 health and well-being kan jedhu irratti waliin ilaalle jechuudha. Ammasitti warra ammaa kana part 1 part 2 keenya irratti kan ilaalle kana sirriitti ilaaltanii daajesti gootanii dhufuudhaa qabdu jechuudha. Isa kanaaf qopheessuudhaa qabdu jechuudha. Amma sanaatti nagaan turaa hin jenne learn smart and shine bright video keenya kana subscribe share gochuu hin dagatina. Nagaadhaan nuuf tura. Thank you very much.